Guys, bakka tokko mushkila maddaatu jira. An amma sirratti akkan barbaade taa'ee viidiyoo waraabuu hin danda'u. Anillee sodaa'ee osoo hin taane garuu namni yeroo nama laalu kolfatu na qabataa jechuudha. Karaarra waan ta'eef an akkasitti dhaabadhe yeroo naasa'u namni jedhee akkasittiin na laala jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo baga jiraattanii baga nagaa taatanii jecha. Arras immoo deebi'ee dhufee jira. Akkuma argitanii suuqii keessatti hin argama. Guyyaadha. Aduun bahaa jira. Barmiidhaa koo kabaja keessaniif akkan ofirraa buusee jilba koo irraa kaawwadhe itti fudhadha. Waan biyya alaatii dhufe keessaa tokko kan baay'ee na fayyade ishee kanaa jechuudha. Qimamochee isinis immoo yeroo dhuftan waan akkasiifaa fidadhaa kottaa kun amma barmiidhaan kun qilleensa hamaa aduuf akkamittiin akka na fayyade kana isinitti himuu hin danda'u. Akkuma argitan fuulli koo akka hadurree micicci jedhee taa'aa jira. Nama darba aduun natti ba'aa jira. Diidaa uffata miicaa kasala sirreessaadha. Kanaafan ofirra kaawwadheera jechuudha. Viidiyoo baay'ee gabaabduu taate keessatti gaaffii isin tokko na gaafattanii isinii deebisuudhaaf haga xumuraatti na waliin turaa. Viidiyoo keenya piliis namni tokko biraan darbiin laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa bakka dogoggorri jiru sirreessa. Asxaa bastaatii keessanis koomentii jalatti nu barreessaadha. Akkasuma immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara mana keenyaatti dabalama. Hamma kana aduun na gubee akkanatti wal na gochaa jira. Taa'eetiin gaaffii isin na gaggaafattan akkasuma yeroo qodaa fidduu eessaa fiddaa? Lakkoofsa isaanii meeshin godhii. Akkasuma immoo gallee hojjechuu barbaanna. Akkamitti kaanaa ka'umsa akkam turiyyoo maal ta'e wayyaa kan jedhu isa kanadha kan isin na gaafattanii turtanii. Isa kanan isinii deebisaa haga xumuraatti na waliin turaati. Bakka isiniin gallee immoo deebitanii na gaafachuutii dandeessu. Anis immoo karaa na mijatee waan an beekuufii danda'u hubadheerraa isiniifan deebisaa jechuudha. Inni amma kanaa taa'eetiin aduun ba'aa jira. Baay'ee nama dadhabsiisa. Isiniif deebisaa jechuudha. Guys, tokkoffaa irratti gaaffii nan isinii deebisu qalbiin koo gara alaa jira. Namni daddarbaa jira waan ta'eef tokko as goraa tokko immoo hin darba. Karaarradha waan ta'eef gaaffii tokkoffaa nan isinii deebisu warra galtanii hojii akkasii uummattanii hojjechuu barbaaddanii ati akkamitti jalqabdee ka'umsi kee akkamidha warra jettan. Ani ka'umsi koo jechuudha achi taa'anii kanan haala mijeeffadhe akkuma kanaan dura dubbadhe hojii fedhii hojii akkasii hojjechuu nan qaban ture duraanii. Achi taa'eetiin hojjedhee laamiraan kun akkanaa sirratu akkasumallee xaawulaan as keessatti argitan kun akkasumara miidhagina qabaachuu baatu hojii na jalqabsiisee yaada koo gar tokkotti na sassaabeera galata waaqayyo. Isa kana sirreessuu kan kanan hojjechiisanii achi taa'anii jechuudha. Wanti hundumtuu hanamma isa achi taa'anii haala mijeeffatanii namaaf ga'u hin jiru. Maaliif yoo jettan as yeroo geessan bilayee namiiqa qabattanii too dhuftanii qarshiin naman ga'u jechuudha. Achi teessanii garuu jalaan hin hojjettu waan ta'eef miidhaan inuma argamtii akka maalillee saalentii yoo ta'e ulfaateyyuu mooraalii godhatanii abdiidhaan hojjettu. As yeroo geessan garuu kaashii birriitu bahaa gabiin hin jiru wacii malee yeroo sana xiqqoon ulfaata. Ani gaa akkuma isiniin jedhee achitti taa'ee laamiraan kun akkanaaf hojjetamu meeshaan kan irra tattaa'u wantoota tokko haal duree dura barbaachisan achi taa'eetiin jechuudha kanan xumure. Erga nas gahee immoo saantiba xiqqoon harkatti qabadhee dhufe kallattii himaa yookaan immoo daarektiin gara hojiitti darbee jechuudha. Isinii galee kana kan godhachuu dandeessan warri mana qabdan yookaan immoo bakka itti hojii jalqabu bakka akkasiin qabattanii murteessitanii bakka murtaa'aa ta'e qabaattan taanaan achi teessanii yoo nama qabaattan nama keessa immoo nama adda nama ta'eef hundi namaa miti amanamummaatiin maallaqa keessa walitti qabee walirra isinii kaa'ee yaada keessan kan isinii deeggaruu bakka isin jettanirra kan isiniif oolchudha yoo ta'e hanamma achi taa'anii saala mijeeffatanii namaaf ga'u hin jiru. Mana ijaaruus taana waanuma kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Waanuma kamiyyuu yoo ta'e yaa'uu jidduutti immoo gabaa dhufe kasala nagaduun naqe. Isa booddee akkasittiin achitti haala mijeeffadhee ijaaramee xumurameetu cufamee na eegee dhufee immoo galata waaqayyo. Ittuma seeneetiin meeshaa koo tokko lamaan jalaan fidee dura akka ammaa kanaa hin guunne jechuudha. Amma kanaan hin aanatu naannessee waraabne malee baay'ee guutuudha baay'ee fataa hedheetu jira. Garummaa suuqiin koo mara keessa isaatti miidhagina hin qabu jedha. Isa kanas immoo suutuma adeemsa keessaan jechuudha. Anamma waa'ee miidhagina sarraa dhiqee dhuga son ta'anii
bicha qalbiin koo tasgabbaa yaadni koo gar tokko ta'ee bakka ooluun qabaa jechuudha. Annaa isinillee karaa kanaatiin otoo jalqabuudhaaf yaaltanii yaaddanii galii maalan hojjedha hojii akkamiitii fedhii irratti hundaa'a waan ta'eef namni yoo fedhe malee yoo fedhii qabaate malee waan tokkoyyuu hojjechuu hin danda'u otuma isaan deemne jiraate jechuudha. Ani amma kan hojjechuudhaaf fedhii baay'ee isaan qaba durumaanuu. Gargaarsa waaqayyoo jalatti immoo naa milkaa'ee naa tasaa ka'ee jira. Akkasuma immoo inni itti aanu gaaffii lammaffaan ani isinii deebisuu barbaadu gabaabsee meeshaa isaa fiddaa lakkoofsa isaanii meeshiin godhii kan jettan lakkoofsa meeshinii gochuu eessa akkam fidullee isiniin deebisa garuu eessa jirtu isin bakki jireenyaa murteessaadha tokko baaleeraa tokko boolee jira tokko roobee jira tokko adaamaa jira inni kunillee murteessaadha naannoo isinitti yoo jiru meeshaan eessaa dhufee gaariidha akkamitti galchuu hin danda'a meeshaa akkamiitis immoo yoo naaf dhufe gaariidha safara nan jirutti waan akkamiitu irra gurgurama waan akkamiitu ka'aa jettanii dura murteessuun ilaaluun haala ilaaluun dirqama keessanii akkasumas immoo amanamummaadhaan akkamitti amma kana walitti qabanii manatti fiduu danda'u kan jettanis immoo hin fidu amanamummaa baay'ee qabu meeshaa keessan kan galfachuu barbaadanii dura waraqaa irratti qabattanii sabooda bilbilaa walii galtuu isaanis immoo galmeessuu irratti waan galmeessan sana seera qabeessaan ashaganiitu akka kanatti makiinaatti ergachuudha waraqaa wajjin waan galmeessan hundisaa guutuu akka ta'e hunduma wajjin waraqaa irratti galmeessaniitu kan isaan erganii finfinneerraatii kan dhufe. Anis immoo meeshaan bituu barbaadu kamtu akka barbaachisu wanta namni gaafatee narraa dhabe sana walitti qabee maal jedhee sagalee yoo galate egaa sirraan banaadha waan ta'eef seenaa karaadha walitti qabee isa booda isaanitti nan bilbilaa achi hunda isaa walitti qabanii haaluma viidiyoo irratti argitan kanatti jechuudha kan isaan fidanii hojiidha waan ta'eef makiinaan karaa isin jettan irra baasee isinoo fidee balbala keessanitti doggodheetu isinii buusa achirraallee kan buusu ofiisaanis saraatenyota qabu jechuudha maaliif achis immoo tolan fidanii kaffaltii qaba garuu kaffalticha haga kanatti kan nama miidhu miti meeshaan kan dhufu finfinnee ta'e markaatoo irraati jechuudha markaatoo irraati inni sun egaa baay'ee tokko bareeda isa karaarraa asii achi fidanirra takkaatti itti murteessitanii markaatoo irraa feesistan taanan baay'ee tokko bareeda namallee hin jeequu dadhabbiillee hin qabu haala kanaanidha kan dhufu amanamummaanis ni jira nama wajjin walii galuu jira wal baruu jira naggaadii ta'uun egaa akkasittiin jechuudha bakka dogoggorarraa barachaa deemtuu sirreessa waan akkasiiti an akkuma isinuu duruu na argitanii dura baay'ee sodaadhee ture jechuudha namarraas fagaadhee waanan turee fi mana madaamii keessan ture silaanii beektu bilbiluma mataasaa nama jalaa kaasee haasawwan natti ulfaachaa ture jechuudha amma garuu galata waaqayyoo haa ta'u akkasittiin jajjabaachaan jira isin immoo kana caalaatti akkasiin na jajjabeessitanii abdiin isinirraa qaba yaa'u gabaabsii irraa keessa raafilishiin isinii deebise hankana raafee viidiyoo biraatiin deebiitiin dhufaa isinis immoo bakki isiniin gallee bakka dogoggorri jiru yoo jiraate na gaafachuutii dandeessu. Takka kostoomera mintina maqaa isaayyuu warra meeshaa ergan jechuudha. Warra meeshaa ergan takka isin baratanii taanaan maqaa keessan galmeeffatu eessarra akka taatanii magaala kamii naannoo safara kam akka taatan hin galmeeffatu isa booda walitti intinaa taatu jechuudha maqaa isaanii dambanyaa taatu. Isaanillee cinqii tokko dirqii tokko malee isinillee cinqiif dirqii tokko malee qodaan keessan otoo hin basabbasamii walitti hidhanii ashaganii maal jedhanii haga ganzabni keessan ga'een isinii geessisu jechuudha inni guddaan achi qaqqabuudha waaqessinaa gargaaru isiniin jechuutiin barbaada yoo isinitti toleegaa viidiyoo keenya laayikii sheerii gochuun namoota baay'ee bira akka nuuf qaqqabu barumsa fakkeenya yoo taate yoo jaallattan ta'e akkasuma immoo isiniifillee akkamittiin akkas kana kireet gochuu hin danda'a kan jedhu keessatti wantoota tokko barachuu hubachuu dandeessuu isiniin jechuun barbaade. Isa kana fakkaataa gabaabumatti achi teessanii waan hojjettanii bakkatti hojjettan akkam akka ta'e haala mijeessuudhaaf yaalii godhaa kan kanarraa fi immoo waaqessinaa gargaaru jabaadhaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo isinitti dheeressu. Ammas tufaanaa nuti as kana walirraa fuffuuneetu asuma bobbota booda immoo suuqii keessatti sirreessuudhaaf deemaatii jirra haga ammaatti waan nu wajjin turtaniif galatooma. Haala kanaan immoo sirreessaa jirra jechuudha. Yeroo makiinaan fidu makiinaarra wanti isin buustan tokko hin jiru maaliif ofiisaa makiinaan ofitti amanamummaa mataa isaatiin akka hadaraa fuudheetti
sarraatenya isa wajjin fe'ee ufaa ofii isaanii irraa buusaniitu bakka isin kaa'aa jettan isiniif kaa'u. Achi fuutanii immoo suuqii keessan keessaa kan dardarachuu danda'u bakka kan qabsiifatu isinii jechuudha. Annaa gamamochii jireenyi akkuma abbaan godhee akkuma abbaan jiraateedha. Murtii isaan fayyaadha. Lammaffaan immoo isaan diba qabaattan jennaan kirkirii ciqiciqii namaa dhaquun hin barbaachisu. Yoommoo manni hin jiru bakki hin jiru waan akkasii ta'es immoo kireeffattanii wanta chaalenjochi keessa yeroo hunda dandamachuudhaan hojii mataa keessanii uummachuutii dandeessu. Garuu achi teessanii maallaqa keessan naman taane irratti maalirratti ergitanii uftanii biyya keessa tangalaattatu as darbu achi darbu ofittis namattis karaa cufuu fi jireenya qorraa jiraachuu waaqayyo isinirraa haa qabu. Of eeggannotiin itti deemaa karoorfadhaa itti yaadaa. Namni hundis galee suuqii hojjechuu qabachuu miti. Ogummaa garaagaraa qabaachuu danda'a namni. Isa kanallee dammaqsitanii ogummaa keessan itti dabaltanii muuxannoo keessan itti dabaltanii hojii hojjechuutii dandeessu kan jedhu yaada kooti. Aga beekumsaaf hubannoo nani qabu. Isa kanarra amma kunoo akkuma argitan as keessatti sirreessaa irra isinitti mul'ata. Isinis immoo galgaladha kuni kana isiniin jedha.